durataan keenya akkuma beekamu jaal maroodha. Itti aanaan jaal qaamolee hidhatanii naannoo keenya keessa socho'an abaa'oo shaneen akka araaraan Yooyyaa harka fuula hordoftoota keenya nageenya keenya bakka jirtan isin qaqqabu jecha har'a waa'ee odeessaalee wayitawaa yookaan waa'ee araara guddaa Oromiyaa innis akkuma dhiyeenya kana dhageenye turre pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa abaa'oo shaniif yookaan immoo WBOf waamicha araaraa dhiyeessanii turan. Isuma hordofuunis odeessaaleen hedduun bayaa jiranii nutis odeeffannoo garagaraa walitti qindeessuudhaan qabannee isiniif dhiyaanneerra. Odeessaalee keenya keessatti dura taa'aa itti aanaa KFO fi hoogganaa hariiroo alaa KFO kan ta'e yookaan immoo Maandeellaan Oromoo Jawaar Mohaammed waan dubbatan qabanii hundaa qabannee isiniif dhiyaanneerra. Viidiyoo kana hanga dhumaa daawwachuudhaan odeeffannoo fi oduulee ragaa dhugaa irraa adda baafannee qabannee dhufne ni argattu isin jenna. Yoo YouTube kanaaf channel kanaaf haaraa taatan subscribe like gochuun maatii ta'aa isin jenna. Gara viidiyoo akkuma jalqaba irratti ibsuuf yaaletti waamicha karaa nagaa obbo Shimallis Abdiisaa yookaan immoo mootummaan naannoo Oromiyaa humnoota hidhatanii Oromiyaa keessa naannanii fi waggoota afran kanaaf qabsoo irra turan yookaan immoo abaa'oo shanii WBO jechuudha dhiifamaan gara Oromiyaa yookaan gara deebi'anii akka waliin dalaguu dandeenyu fi akka karaa nagaatiin waliin qabsaa'uu dandeenyu jechuudhaan fuula Facebook mataa isaanii irratti ibsanii turanii. Kanuma hordofuunis gama abaa'ootiinis yookaan immoo WBOnis deebii kennanii jiru. Gama biraatiin paartileen Oromoo fi beektonni Oromoo hedduunis waan hedduu jedhaa jiranii. Mee jalqaba irratti waan Maandeellaan Oromoo yookaan immoo obbo Jawaar Mohaammed jedhee isiniif ibsuudhaan achiin gara ibsa abaa'oo fi odeeffannoo biraatti dabaree jechuudha. Obbo Jawaar Mohaammed akkas jedhuun fuula Feesbuukaa isaanii irratti barreessan. Dubbiin Oromiyaatti nagaa buusuu waywaatamaa fi ture karaa qabaachuun heddii fakkaata. Mootummaan ifatti waamicha nageenyaa dhiyeessee jira. Waraanni bilisummaa Oromoos waamicha kana akka fudhatu ibsuun adeemsa marii nagaa keessatti wantoota guutamuu qaban ifatti tarreessee jira. Amma gara marii qabatamaatti cehuutu hafi. Dhifama gamni lamaan araarsituu yookaan mediator irratti walii galuun filachuu qaba. Kana jechuun nama isaan jidduu seenee isaan araarsu jechuudha. Kana irratti mootummaan araarsituu alaa yookaan immoo external mediator irratti mamii qabu kaasuu qaba. Yookaan yeroo hedduu kana jechuun yeroo hedduu mootummaan naannoo Oromiyaa akka jaarsotuma biyyaatii fi akka biyyi alaa yookaan immoo external mediator jidduu akka hin barbaanne akka fira qabu yeroo garagaraatti akka agarsiisan yaadama. Obbo Jawaar Mohaammed immoo kun akka ifatti hin taane fi external mediator yookaan immoo araarsituun alaa akka jidduu seenuu qabdu himee jira. Itti dabaluunis Obbo Jawaar Mohaammed akkas jedhan. Lolli kun sadarkaa jaarsota biyyaatiin milkaa'uu danda'u bira darbee jira. Carraan bifa saniin dubbii furuu bara 2018 fi bara 2019 darbi. Amma sababa teeknikaa, loojistii fi seera fi wal amantaa jecha qaamni alaa jidduu jiraachuun dirqama jedhe. Hoggansi siyaasaa, hayyoonni fi uummanni bal'aan abdiin amma uumame kun saffisaan akka hojiitti hiikamuuf deeggarsa barbaachisu mara gara lachuufuu gochuun barbaachisaadha jedhan. Yeroo ammaatti dhimmi nagaa buusanii uummata keenya gaagama hamaa keessa jirurraa baraaruun caalu inuma hin jirre jechuudhaan fuula Feesbuukaa isaa irratti obbo Jawaar Mohaammed yookaan Maandeellaan Oromoo ibsanii jiran jechuudha. Gama biraatiin WBOn waamicha mootummaan araaraaf dhiyeesse gammachuun garuu eeggannoon simadha jedhe dubbi himaan idila addunyaa abaa'oo obbo Odaa Tarbii yaada pirezidaanti Shimallis caffee Oromiyaa irratti himaniin walqabatee addatti BBCf deebii kennaniin waamichi kun
tarkaanfii gaariidha jechuun ibsanii wanta inni jedhan viidiyoo gabaabduu daawwannee walitti deebinaa. Namni uummata isaaf yaadee initiative akkasii kaasuun isaanii baay'ee gammachiisa. Garuu akkasumatuu jennuus waan tokko sirriitti akka uummanni isaaniif galu kan ibsuu barbaannu nuti karaa keenyaan nagaa takkallee dinneen beeka. Ibsa adda addarraa argamuu danda'ama. Akkatti nagaa permanent ta'uu danda'u kan turuu danda'u kan yeroof qofa hin taane akkatti ijaarratan akkaataa qaba jennee yeroo baay'ee ibsa adda addaa baafneerra kan nagaa sababa barbaadaa jiru nu miti sirnicha kun hubatamuu qaba jalqaba. Itti dabalee immoo nageenyi inni jedhamu nageenyi akka milkaa'uuf akka turuu fi akka itti marii seenan jira. Marii otuun seenii dura confidence building measures yookaan afaan oromootiin waan walamantaa nu gidduu guddisuu danda'u wanta akkasii duraan godhamuu qaba. Sun maal akka ta'ani yeroo adda addaa ibsineerraa ammuma itti dabaluu fi jalqaba fakkeenyaaf hidhamtoonni siyaasaa gadhiifamuu paartiin siyaasaa akkuma mirga isaanii Oromiyaa keessa socho'u itti dabalee dhukaasni ulaagaa tokko malee akka dhaabatu qaamni walaba kan ta'e sadaffaan akka dhiyaatu yoo marii sana seennee waliigaltee tokkorra dhufne waliigalteen sun akka milkaa'uuf haala kan mijeessan amma malee booda gaabbuun hin ta'u gufuu ta'e nageenyaa fi sirnichumadha. Sirnichi yoo barbaade dhuguma Oromiyaan nagaa barbaada. Uummanni Oromoo rakkataa jira. Dararaa adda adda argaa jira. Kanaaf kun haa dhaabatu nageenya sun dhugaa yoo barbaade waan inni gochuu qabu illee beekna. Garuu kan nuun argaa jirru kan xiqqoo tokko gaaffii nutti ta'u yeroo yerootti sababa adda adda baasu. Waboo kam wajjinii mari'annaa. Waboo sadiitu jira. Qoqqoodameera maal goona maadha kuni akka waan isaan nageenya buusuu yaalanii eenyutti dubbannaa jedhanii waan wallaalaniif. Egaa waboon kuni aangawoonni yeroo baay'ee shanii jedhanii waaman sun hoogganoota baay'ee qaba akkuma silasiin jettan wanta jedhu jira dhuguma hoogganoonni baay'een jiru yookiin caccabaadha. Qaamni kamuu hoogganaa olaanaa qaba hoogganaan isaan jallas hojjetanii ni jiru. Garuu akka dubbatamaa jiru kanatti akka waljibbinsi uumamee garee lama yookaan garee sadiitti jijjiirame waboonni jedhamu walumaa galatti sobadha. Dura ta'an keenya akkuma beekamu Jaal Maroodha. Itti aanaan Jaal Gammachuu Booyeedha. Akkasumaan hooggantoonni waraanaa jiru, hooggantoonni siyaasaa jiru. Kuni dhugaa dubbannu sirnichi waan wallaale miti ololumadha. Isaaniif beeki nuti qaama isaanii waggaa 4 lolaa oolaa turanidha. Nu qoratu sirriitti beeku. Kana kaasuu isaanii illee sababuma godhachuuf akkuma sila jedhee nageenya waan hin barbaanneef nageenyi kuni wanti isaan barbaanne waan hin taaneef sababuma barbaaduudha. Sababa amma haaraan kan isaan itti ba'anii ololaan facaasaa jiran immoo waboo kam taasina. Waboo 3-4 jira gandaan wal qoodaniiru. Kanaaf kamitti haasona wanti jedhamu akkuma sila jedhee they want to blame wabo akka waan waboon nagaa dideetti yookaan isaan yaalanii waan gochuu dadhabanitti fakkeessuu barbaadu garuu dhugaa miti walumaa galatti. Hordoftoota keenya keessummoota koo mara galateeffachaa kanan har'aaf jedhe kanumaan xumure an jaallannee gammadaati nagaatti.